Baba hankee kolqa bineena. Sana apa itu? Kira bubusi ya bu Abraham ngadu le nyadu jim baba me. Dikim si baba ngadu. Dikim si baba ngadu. Dikim si baba ngadu. Shanti dite. Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Mulgeetaa Toobii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabaja bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jecha har'a viidiyoo wayii qabadhee dhufe viidiyoo sunillee maal jechuun keessa hin oolu akkuma agartan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi waan dubbatanis waan jedhas nama wallaalchisa wanni barana deemaa jiru. Ilmaan Oromoo waan warratti raawwachaa jirtu jechuudha. Lammiin ofii gara jabeenya kana walirratti raawwachuu jechuun kan kana caala hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf lammiin ofii ofiif gaachana waliif gaachana doo ta'u dhugaa gara jabeenya haga kana walitti jabaatanillee namatti fakkaatu garuu Oromoo baay'ee gara walitti jabaatee jechuudha. Waan hin taane warratti raawwata jechuudha. Inna Mulgeetaa maaliif jette hoo jettanii akkuma agartan kana jechuudha. Gololchaa ta'u jechuudha. Abbaa manaa wardaadha jechuudha. Si'a lammaffaadhaaf akka hin taane godhanii jiran jechuudha. Qorichaani gisee duraa qorichaan maraachanii turanii isarraa fayyee haadha manaa isaatillee akka hin taane godhanii qabanii ishiin illee fayyitee gara mana ofiitti deebitee rakkoo hunda keessa darbanii jechuudha. Ammas maaliif lammii kee cinaa dhaabbatta? Maaliif ilmaan Oromoo cinaa dhaabbatta jedhanii jechuudha. Gololcha ilmaan isaa keessa maraachanii qorichaan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maali kara jabeenyi kun jechuudha. Waan biraa yoo sodaattanii rabbi isin uume sodaattanii mee ilmoon isaa jechuudha. Mucaan dhiigni kun jechuudha. Yoo akkatti abbaa isaa wajjin cinqamu yoo abbaa isaa wajjiniin akkanatti akka nama guddaatitti cinqamu maaltu isinitti dhaga'ama? Maal sin baddale oduu badii tokko qabaate akkana godhuu hin qabdani. Inni wanuma ilmaan Oromoo kallattii adda addaatiin miidhaman cinaa waan dhaabateef waan asii achi kaatee ilmaan Oromoo bakka isaan itti rakkatanii rakkina keessaa baasuu fi qoricha kanaan akkana godhani. Garuu immoo yoo rabbillee sodaa dadhabdanii maal ilmaan kana laaltanii yoo dhiistan jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Kan akka garaa koona nyaate jechuudha. Daa'ima isaa xiqqaa kana jechuudha. Nyaata nama biraatirraa hin nyaatu. Isatu isarraa bichaadha. Kan fuudhee alaa galchee illee daa'ima xiqqoo kana jechuudha. Dhugaa maaliif garaa walitti jabaata ilmaan Oromoo jechuudha. Dhugaa mee maal sin godhee daa'ima kanarraa akkana gootanii daa'ima saqqaxxanii ilmoon isaa wajji saqqaqamte jechuudha. Ilmoon dhiigni wajji saqqaqame jechuudha. Akkanatti makaraa agarsiisuun keessa maal sinii fayyada? Warri akkana gootan kunis yookaan ilmoo altanii qabaachuu qabdanii yookiin immoo aluuf deemtanii maal sin baddale nu boru maaltu nurra gaa jettanii maaliif duuba keessan hin laallanne? Boru sinis yoo har'allee qabaachuu waattanii boru ilmoo argachuuf teessan maaliif gocha kana walirratti gara jabeenya kanaa jechuudha. Oduma inni badii qabaatee jechuudha. Inni daa'ima guddifatu ilma nama biyya ormaa keessatti ilmoo ofii guddifachuudhaaf kaatu maali gara jabeenyi kun? Dhugaa baay'ee tokko garaa nama nyaata jechuudha. Daa'imti kun odoo innumtuu badii qabaate daa'ima kanaa jettaniitu jechuudha. Gocha akkana kanarratti raawwatan jechuudha. Gololchaa irratti si'a sadaffaadhaaf haadha manaa isaa deebise jechuudha. Gochi akkanaa kun si'a sadaffaadhaaf deebi'ee takka haadha manaa qabanii takka isa qorichaan maraachanii gololchaa amma si'a lammaffaa qorichaan maraachan jechuudha. Maali garuu gara jabeenya kanaa jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Kan miilanaa fa'aa baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Maaliif namni akkana ta'uu manna rabbi qoricha
itti godhanii akkana godhuu manna lubbuu baasuu wayya jechuudha. Maaliif ilmoon isaatillee wajjirraa kamtee haati manaa wajjirraa kamtee namni ifatee jechuudha agarraa eessanitti jiran jechuudha. Maaliif namni bakka biyya ormaa keessatti jireenya biyya ormaati waan ta'eef namni gisee hunda guyyaa tokko dhufee yoo gargaare guyyaa lammataa dhufee hin gargaaru jechuudha. Kanaafuu yaa ilmaan Oromoo gara jabeenya biyya ormaa keessatti walirratti raawwachaa jirtan kun odoo dhiistanii isin hunduu gaachana tokko lammii tokko afaan tokko dubbattanii zeegaa biraatii mootii warri walirratti kana raawwattan lammii tokko taatanii gocha akkanaa gocha gara jabeenya kana yoo walirratti raawwattanii maaltu isinitti dhaga'ama? Maali garuu jabeenya kanaa jechuudha. Inna dhugaa maaliif isinillee boru ilmoota keenya sanirra maaltu gaa nu maaltu nurra gaa har'a ilma nama kana qoricha kanaan akkana goone boroo nu maaltu nu mudata? Isa isin har'a ilmaan Oromoo bira maa dhaabbattee nama rakkate bira maa dhaabbatteettanii gocha kanarratti raawwachuu dandeessani? Garuu isinoo booda maaltu isin mudata? Ilmoo teessan maaltu mudata? Ilmoon inni isaan akkatti daa'imtu wajjin saqaayya'amee jechuudha. Abbaa kiyya du'aa naa godhaafi abbaa kiyya du'aa iraannaa bira naa dhaabbadhaa jedhee daa'imti dhiigni kuni du'aa naa godhaa jedhee isinitti dubbatu isinoo boru ilmoo teenyarra maaltu gaa jettanii yaaddu? Garuu warri qoricha itti gootanii abbaasaa akkana gootan kuni jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa, baay'ee tokko keessa namaatis tuqa, baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Innaa dhugaa waan dubbatanii waan jedhu nama wallaalchisa. Hojiin gochi ilmaan Oromoo lammiin ofii gaachanni ofii walirratti raawwachaa jiru odoo beekanii gaachama walitti lammii ofiitti xalaataa ofirraa qolatan malee halagaadhaaf of hin kennani. Garuu isaan har'a isa qorichaan maraachanii ilmoon isaa daa'imta ga'oodaa isa wajjin makaraa agartee waan hedduu arguun kun daa'imta ga'oodaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Dhugaa akka hojii keessanitti isiniif haa oolu warri daa'ima isaatirraa akkana gootan kun jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee garaa nama nyaata, baay'ee nama gaddisiisas jechuudha. An dhugaa baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee tokko keessa namaa tuqa jechuudha. Inna beeku ani dhugaa maaliif namni odumaa barbaade waan tokko raawwate akkana nama godhanii moti gorsanii kallattii adda addaa ta'uudhaan badii qabaatu gorsanii nama na aabbadhu kusin baasu jedhanii nama sanatti nama goddanyaa qabaachuu danda'a. Nama itti dhiyaatutti gorsanii odoo inni baduu tokko qabaate odoo inni simmiidhe jechuudha. Nurraa dhaabaa nama kana nurraa qaba jettanii hibattan malee gocha akkana kanarratti raawwattanii dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Innaa kanaafuu hordoftoota kiyyaa gololchaadhaa fi du'aa godhaa fi aga viidiyoo biraatti deemutti turtii gaarii naaf qabaadha.